Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaaf araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Torban darbe dhimma mallattoo torban kan jedhu seensa walijjii ilaallee turreera. Keessumaa mul'ata boqonnaa 4 mul'ata boqonnaa 5 wal qabsiifnee sagantaa baay'ee bareedaa walii wajjin dabarsinee turre. Dhimma fayyina ilmaan namaatiif karoora fayyinaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaaficha fudhachuudhaaf inni malee gooftaa Yesuus Kiristoos qofa akka ta'e isa qalame sanuuf jedhee du'e sanuuf jedhee du'aa ka'e isanuuf jedhee foon uffatee waan hundumaa irratti cubbuudhaan irratti moo'icha argisiisee gara samaa'itti ol ba'e karaa isaa fayyina hundumaaf akka ta'e walijjin ilaalaa turreerra. Egaa har'a kutaa lammaffaa mallattoo tokkoffaa walii wajjin ilaallaa torbee akkuma isiniif kaasee ture. Egaa har'as namootuma isin beektanii luba Dr. Tamasgeen Bultii isiniif haaraa miti. Asiin obboleessa koo kan isin argitanii barsiisaa Isheetuu Taaddaseeti. Innillee barsiisaa yuunivarsiitiiti. Egaa lekchararidha jechuudha. Isaan torbee walijin sagantaa kana eegalleeti kan jiru. Torban kanas egaa akkanuma isaanuma waliin walii wajjin turra. Torbanoota fuula keenya dura jiran keessatti waa'ee mallattoo torbaniiti kan nu ilaallu. Isinis yeroo hundumaa itti dhiyaadha. Sa'aatiin sagantaan kun eegalu keessumaa guyyaa sanbata duraa sa'aatii galgala keessaa sa'aatii tokko kaasee hanga lamaatti haaraa isaati kan dhiyaatu jechuudha. Inni isa booddee jiru irra deebiidha. Egaa sagantaa kana irratti bal'inaan kan nuyi irratti mari'annu isinillee haala kana yeroo keessan dandeettii keessan humna keessan keessumaa yeroo qaallii ta'e baay'ee yeroo rakkisaa ta'e kana keessa aarsaa gootanii kaffaltii tokko malee dadhabbii hundumaa dandeessanii ulaa kana keessatti argamtanii haala kanaan hirmaachuu keessanii waaqayyo isin eebbisuun jedha. Baga nagaan dhuftanii mee mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 1 dubbisa sana booddee paasteriin kadhatanuuf godhu. Akkana jedha Yohaannis ammallee samaa'iin banamee akkuma argisiifametti torbee akkuma mari'annetti mul'ata boqonnaa 4 keessatti waa'ee mana qulqullummaa bantii samaa'ii keessa waaqayyo akka jiru mana qulqullummaa samii akka banamee fi achi keessatti sagadii attamitti akka godhamaa ture guutummaa walijjii ilaalaa turreerra. Sanuma keessa utuu jiruuti gaa yaada kana kan inni kaasaa jiru nan dubbisa. 6:1 kana booddee oolichi mallattoowwan torban keessaa isa tokko utuu banuu nan argee uumamni lubbuu qaban arfan keessaa immoo inni tokko sagalee akka kakawweetiin kottu jechuu isaa nan dhaga'e. Ani achi ilaalee farda adii tokko argee inni fardicharra taa'e immoo iddoo hiddaa harkatti qabatee gonfoon tokkos isaaf hin kenname inni hin mo'a ammas mo'uudhaaf hin ba'ee jedha. Kadhatanuu godha paastor. Toleen kanan Waaqa abboota keenyaa, Waaqa raajotaa, Waaqa ergamootaa, hundee jireenyaa, mootii bara baraa. Galanni maqaa gooftaa keenya Yesuusiin siif haa ta'u. Jaalala nutti agarsiifteef, gatii cubbuu keenyaa waan kaffalteef, balbala fayyinaa waan nu saaqxeef, maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni si haa ga'u. Yaa Waaqayyo kunoo sagalee keessa ulfaataaf jiraataa barachuutiif, saaquutiif jennaa, hafuurri kee qulqulluun nu abdachiifte. Nu wajjin ta'e akka nu barsiisu saba kee kana dhaggeeffatan kana ilaalan garaa isaanii sammuu isaanii akka bantuuf hunduma keenya ittiin akka nu fayyiftu ofii keetti akka nu dhiyeessitu ulfina kee akka nu jiraachiftuuf jaalala kee haa ta'u. Kana hunda si kadhanna maqaa gooftaa keenya Yesuusiin nu dhaga'i. Ameen. Fayyataa paaster. Egaa gara kee nufa barsiisa. Kana booddee oolichi mallattoowwan torban keessaa isa tokko utuu banuu nan argee mallattoo torbaa jedheeti kan inni kaasaa jiru. Mee waa'ee mallattoo torbaa kana waa muraasa yaadanuuf kaasiti. Sana booddee maal jedhaa mallattoo torban kana keessaa isa tokkoffaaf banee jedha. Maaf mallattoon torba ta'e? Torba yeroo baay'ee as keessatti mallattoo torban kana caqasuun fuuldura jaaduma waliigalaa torbeessi akka seensaatti ilaallee wal qabsiifte waa'ee torban kanaa nu ibsi. Akkasumallee immoo mallattoo tokkoffaa tuunni banuu yeroon argee maanguddoo bineensota arfan keessaa inni tokko kottu naan jedhee ol na waamee ilaali kottu tuunni jedhu nan dhagee anis yommuu achirra ilaale farda adiin argee jedha. Mee kanarratti yaada. Baay'ee galatoomi. Iddoon kun ammas iddoo baay'ee barbaachisaadha. Jalqabumarraa yoo waa tokko yaadne
iddoo kanatti maraa macaafaatu ture jalqaba jechuudha. Maraan macaafaa kun immoo mallattoo torbaan kan cufame ture. Jalqaba maraa macaafaa kun maal of keessatti qabataa kan jedhu sana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Akka torbee kaasuuf yaalle maraan macaafaa kun wanta baay'ee of keessatti kan hammatudha. Especially erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol bahee booda wanta biyya lafaa kana keessatti ta'uuf jiru kan agarsiisudha. Barreessitoonni dhimma kanarratti comment godhan maal jedhu the sequential chain of events wanta biyya lafaa kana keessatti ta'uuf jiru ta'iiwwan wal duraa duuban maaltu ta'uuf akka jiru kan agarsiisudha. Kun immoo jalqabees nu bira ture Waaqayyo abbaa bira ture hoolichi immoo sana fudhatee banuuf dirqamee jechuudha. So maal jechuudha wanta Waaqayyo abbaa bira ture wanta inni beeku wanta biyya amala isaatiin Waaqayyo waa tokkodha hunda beeka. Kana jechuun omniscient kan jedhamu Waaqayyo waa hunda beeka. Kana jechuun gama biraatiin maal jechuudha jalqabarraa umarratti maaltu akka ta'u beeka. He knows the end from the beginning. Alpha Omega. No. So iddoo kanarratti maraa macaafaa kana keessatti Waaqayyo waa ofirraa qaba. Seenaa addunyaa kana of harkaa qaba. Seenaa addunyaa of harkaa qabu kana immoo jalqaba haga xumuraatti maaltu ta'uuf akka jiru agarsiisuu fedhee jechuudha. Baay'ee dhimma kana dhoksaa godhee kaa'uun barbaanne Waaqayyo. Wanta ta'uuf jiru kana lafa kanarratti kaayyoon Waaqayyo maaliin inni guddaan karoora fayyinaa fiixaan baasudha. Yommuu inni karoora fayyinaa fiixaan baasuuf hojjetu immoo karoora fayyinaa kun akka fiixaan baane kan dhowwuuf xaaru jira. Inni immoo seexanadha. Waldhabdeen Waaqayyo karoora fayyinaa fiixaan baasuuf taasisuu fi seexanni mormuuf taasisu kun immoo maal fidaa? Great controversy kan jedhamu lola guddaa fida. So maraan macaafa kanaa maal of keessatti hammata jechuudha. Tokkoffaan waa'ee karoora fayyinaa hammata. Lammaffaan immoo yommuu Waaqayyo kana dhugaa gochuuf adeemuu keessatti lolli guddaan akka jiru illee agarsiisa jechuudha. So guutummaan kitaaba kanaa yookiin maraa macaafa kanaa maal qabata? Karoora fayyinaa, lola guddaa fi akka itti Waaqayyo seenaa addunyaa of harkaa qabu. Ndaam maal jedha barreessaan God is in control. Waaqayyo seenaa addunyaa kana akka inni to'atu kan agarsiisudha. Sana qofaa immoo miti garuu seenaa addunyaa kana maaltu ta'uuf akka jiru jalqaba hanga dhumaatti akkam keessa darbuuf akka jiru kana callisee kaa'uun barbaade. Ifa baasuu barbaade. Ifa baasuudhaaf immoo Yohaannisiin ol fudhate mul'ataan miti. Qaamaan osoo hin taane mul'ataatiin maal jedhee ndaam sagalee guddaadhaan sagalee akka maaliitiin akka qaqawweetiin ol kottu as kottu kan jedhu. Jechi kottu jettu kun xiyyeeffannaa barbaadu dhimmichaa agarsiisa. Callisee osoo hin taane Yohaannis xiyyeeffannaa kennuu qaba dhimma kanatti. Wanta ammaan booda Waaqayyo isatti mul'isu kanaaf xiyyeeffannaa kennuu qaba. Kanaaf kottu ilaali hubannaadhaan xiyyeeffannaadhaan jechuu isaati. Erga akkas jedhee booda immoo maal agarsiisee farda adii tokko mallattoo isa jalqabaa yeroo banamu. Mallattoo isa jalqabaa keessatti ta'iiwwan seenaa keessatti ta'uuf jiru kan agarsiisudha. San yeroo agarsiisuuf jedhe garuu maal fayyadamee farda adii fayyadame. Farda adii fayyadameeti seenaa biyya lafaa keessatti maaltu ta'uuf akka jiru agarsiisee. Farda adii kun maali kan jedhuuf ittiin dhufna ammaaf kan nuyi jedhe gaariidha. Fayyaa ta'e mee paaster isinillee dhimmoo kanarratti keessumaa dhimma mallattoo torbanii fi mallattoo tokkoffaa kanaa wal qabate. Gaarii ibsaniiru barsiisaanii ani kan inni itti dabaluu barbaadu mallattoon torban kuni taateewwan akkuma dubbatame addunyaa kanarratti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol bahee jalqabee hamma deebi'ee dhufu in fact fannoo irraa jalqabee saqalamuu isaa irraa jalqabee amma gooftaan keenya deebi'ee dhufutti wantoota ta'uuf jiranitu irraa duubaan nutti agarsiisa Waaqayyo jechuudha. Akkuma sagalee Waaqayyoo keessatti dubbatu Waaqayyo utuu garboota isaa raajotatti hin dubbatiin waan tokko illee hin godhu. Inni jedhame suni akka raawwatamuu fi Waaqayyo wanti ta'uuf jiru, wanti isinirra ga'uuf jiru, wanti lafa kanarratti ta'uuf jiru keessummaa isinitti ta'uu hin qabu. Akka tasaa isinirra bu'uu hin qabu. Wanti dhufuuf jiru keessumaa kuni saba Waaqayyoo warra Waaqayyoon eeggatan agarsiisa waan ta'eef itti agarsiisuu barbaade. Mallattoo torban sana yommuu laallu bakka lamatti hiruu dandeenya mallattoo torban sana. Mallattoo warri jalqabaa arfani bifa
fardeeniitiin warra dhiyaatanidha. Fardeen bifa garaagaraa qabaniin warra dhiyaatanidha. Fardi inni jalqabaa sun egaa farda adiitu dhiyaate jechuudha. Inni warri afan sadan warri xumuraa immoo taateewwan bara dhumaa wajjiniin kallattiin kan wal qabatanidha. Kanaafuu walumaa galatti yommuu ilaalamu baay'een waa'ee mallattoo kana yommuu dubbatamu wanta hubachuutiif baay'ee nama rakkisu wanta hidhaa mallatteeffameera waan ta'eef wanta nuun galleedha jedhanii wanta yaadu. No dhugaan isaa garuu seenaa keessatti wanta ta'uuf jiru keessumaa waldaa kiristaanaa wajjin wal qabate. Seenaa keessatti wanta ta'uuf jiru Waaqayyo dursee waldaa kiristaanaatti mul'ise jechuu barbaada. Fayyaa ta'a. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo Yohaannisitti haala kanaan mul'ataan akka inni waan hundumaa ilaalee waldaa kiristaanaa fi caafu godhe ergaan kun akka karaatti namni nama hundumaa qomoof sanyii hundumaa biraa akka ga'u mul'ata boqonnaa 1:3 irratti inni dubbateera mul'atuma tokko irratti ergamni isaa jechuudha. Waaqa biraa abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Gabriel Yohaannis waldaa kiristaanaa waldaan kiristaanaa immoo dachee addunyaa guutuudhaaf akka isheen caaftu. Wanti kun akka kanatti ergamee cufamaa ta'uu hin danda'u. Sababni isaa siluma maqaan mul'ata waan ta'eef jechuudha. Waan mul'ateedha waan ta'eef. Lammaffaa immoo kitaabni cufame maal ta'eera? Already banameera. Sanni banameen immoo cufamaadha jechuu hin dandeenyu. Hoolichis baneera. Kitaabni kun cufamaadha yoo jenne Yesuus hin duune. Du'aas hin kaane kan jedhu qabaa jechuudha. Yookiin du'aa ka'uun isaa hiikkaan finne akka jechuufidha jechuudha. Kanaafuu macaafni mul'ataa banamaadha malee cufamaa miti jechuudha. Meeqa kanuma irratti waa'ee mallattoo torbanii ani waan xinnoo kanan kaasuu barbaade mallattoo gaafa jennu wanna tokkoof mirkaneessa ta'uu danda'a. As keessatti garuu waa'ee mallattoo dhahicha ta'uu danda'a, beela ta'uu danda'a. Urgufama lafaa ta'uu danda'a, ari'annaa ta'uu danda'a. Gaafa waa'ee mallattoo torbanii ka'u achi keessatti wantootni amma mallattoo torban keessatti ilaaluuf deemnu waa'ee beelaa ta'uu danda'a, beela nyaataa ta'uu dhiisuu mala. Beela dubbii waaqayyoo ta'uu danda'a. Ari'annaa ari'annaa qaamaa duwwaa miti, ari'annaa dubbii waaqayyoo ta'uu danda'a. Qulqulloonni ari'atamuu isaanii ta'uu mala. As keessatti yommuu waa'ee mallattoo ilaaluudhaaf deemnu daawwattoonni keenya hubachuu kan qabanii akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samaa'itti ol ba'een bara jaarraa 31 miti. Bara 31 jaarraa 31 tun taane bara 31 jechuudha. Jaarraa tokkoffaa keessa bara 31 sana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka ol ba'een taateen dachee irratti dhimma dubbii waaqayyootii wal qabatee jiru maal fakkaata? Waldaan kiristaanaa maal fakkaatti? Ari'annaan qixa sanaatti maal fakkaata? Samaa'iin dhimma kana irratti xiyyeeffannoo yommuu inni kenne dacheen immoo maal gochaa turte kan jedhu bal'inaan keessa deemnee ilaaluuf jechuudha. Waa'ee mallattoo torban waliigala isaa yeroo cumtinu jechuudha. Haa ta'u garuu mee gara mallattoo isa ja'affaatti inni isin keessaa edda kottuu jedhee kottuu jechuunsaa xiyyeeffannoodhaan kana caafi jedhee sila mul'ata tokko irratti itti hime caafi qalama kee fudhadhu caafi waldaa kiristaanaadhaaf waldaan kiristaanaa immoo dachee guutummaadhaaf addunyaaf jedhee waan jiruufi akkuma isa kana dura darbeetti argisiise sana isa kanas akka inni xiyyeeffannootti kennuufi ani achi ilaaleen farda adii tokko argee asirra turra. Mee waa'ee fardaa xinnoo caccaqasna amma paaster gara Zakkaariyaasitti isin fudda. Zakkaariyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 6 lakkoofsa 1-8 ilaalle waa'ee fardeenii kaasa. Attanii ammas Isaayaas kee ilaaltan immoo sabni koo farda leenjineera yeroo inni dhus jira. Farda cocolleera yeroo inni dhus jira. Fardatti fakkeessa yeroo baay'ee saba wantichi naan galu. Mee dhimma fardaa fi fardi kun immoo farda adiidha. Halluu adii maaliif filate? Maalii akka qaba kan jedhu irratti sana wal qabsiisaati. Baay'ee gaariidha. Egaa waa'ee mallattoo jalqabaa kana. Mallattoo amma namni sirriitti akka inni hubatu kan hin barbaadu macaafni suni hidhamaa ture kuma jenne macaafa maramaadha waan ta'eef irratti immoo maaltu godhameera mallattoon torba irratti mallatteeffame. Mallattoon suni yeroo kutan yookiin yommuu kutamu inni tokko inni lama innis amma torbanitti deema jenneera torbee immoo dubbanne. Egaa mallattoo isa jalqabaa sana
yommuu inni kutu kitaabichi dhibbatti dubbifamuu jalqaba. Banamne mallattoo warra afaan waan ta'e waan. Garuu mallattoonni jalqabaa sun yommuu citu lafarratti waatu ta'e jechuudha. Lafarratti waatu ta'e. Maayininnis egaa gara isaatti nan dhufa garuu namoonni ilaalcha garaagaraa qabu kanarratti. Waa'ee farda adii isa boqonnaa jaala tokko irratti kaa'ame kana. Namoonni tokko tokko sanyii warra Parthians kan jedhamantu turanii jedhanii yaadu bara sana keessa jaarraa tokkoffaa keessa Roomaa bulchiinsa warra Roomaa gara baatti kan jiraatanidha. Yeroo hundumaa lola kan jaallatanidha. Isan ta'inii nafanii jedhu. Warri kaan immoo maalu lakkii isaan miti. Warri kun farra Kiristoos jedhamudha. Antikirist. Isa ta'uu qaba malee isaan ta'anii kan jedhani mooju. Garuu dhugaansaa bara sana keessa warri Parthians jedhaman suni immoones mo'aan deemnes. Fardi adii kun garuu inni isa irra taa'us mo'aa akka deemutti agarsiisa. Warri sun garuu warra Roomaa moone. Warri Roomaa bara sana keessa caalaattuu jabaatanii warra humnaan bulchaa turanidha. Kanaafi fardi adiin suni maal bakka bu'aa isa jedhamuu fi yeroo san tokkoffaan saffisa agarsiisa. Fardi wanta saffisaan socho'uudha hin gulufaa. Lammata wanta iddoo baay'ee waliin ga'uu danda'uudha. Adiin immoo kan inni bakka bu'u sagalee Waaqayyoo, qajeelina Waaqayyoo, qulqullina kan bakka bu'uudha. Kanaafuu caalaatti gadi fageenyaan hin ilaalla. Garuu gabaabumatti faca'insa wangeelaa, lallaba wangeelaa jaarraa jalqabaa keessatti waldaa Efesoon jedhamtee ishee beekamtu yookiin jaarraa isa jalqabaa jechuudha. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti wangeelli biyya baay'eetti yeroo inni itti faca'e. Yeroo gabaabaa gidduutti Awurooppaa waliin ga'e wangeelli. Yeroo gabaabaa gidduutti Afrikaa kaabaa waliin ga'e. Yeroo gabaabaa gidduutti Isiyaa giddu galeessa baay'ee isaa waliin ga'e wangeelli. Kanaafuu bara sana keessaa yommuu wangeelli qulqulluun namoonni gooftaa Yesuus irraa fudhatanii dabarsanii warra kaanitti kennaa turanii bara sana keessa wanta ta'aa ture agarsiisa jechuudha. Barsiisa. Baay'ee gaariidha. Paastariin qabxiiwwan babbareedoo nuuf kaasaniiru. Kanarratti waa dabaluudhaaf egaa fardaan ibsame wanta iddoo kanatti ta'u yeroo baay'ee historically fardi maaliif fayyadamame jennee gaafa laallu yeroo baay'ee lola keessatti. So dhimmi kun dhimma lola of keessaa qabudha. Garuu lolichi lola hafuuraati. Lola hafuuraati. Spiritual battle. Wanti ta'uuf jiru inni fardicharra taa'e kun maal qaba jedhaa gadi siiqnee yoo dubbifanne xiyyallee of harkaa qaba. Xiyyi maalidha? Meeshaa lolaati. Meeshaa lolaati. Fardi immoo maalidha? Innis lolaaf kan itti fayyadamu. So inni fardicharra taa'ee waraana gaggeessuu qaba jechuudha. Lola gaggeessuu qaba jechuudha. Iddoo kanatti physical waarii miti, spiritual waariitu jira. Kan jechuun Waaqayyo dhala namaaf fayyisuu barbaadaaf, dhala namaaf fayyisuudhaaf immoo wangeelaa qabatamaa gochuudhaaf du'ee du'aa ka'eera, kunuu addunyaatti lallabamuu qaba. So wangeelli kun maaliif lallabama? Kaayyoo seexanaa diiguudhaaf, ajandaa seexanaa diiguudhaaf. Gama biraatiin seexanni akkuma karoora fayyinaa irratti lola bane karoorri fayyinaa immoo akka mo'atuuf Waaqayyo wanta inni gochaa jiru agarsiisa jechuudha. So macaafa qulqulluu keenya keessatti fardi iddoo garaagaraatti faayidaa garaagaraatiif ooleera. Garuu mul'ata Yohaannis boqonnaa 9:11 illee yoo dubbifanne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos farda wajjin kan ibsame. Farda adii irra taa'ee otoo inni dhufuu kan agarsiisu dhufaatii isaa isa lammaffaa ganaa ta'uuf jiru irratti farda adii irra akka taa'e agarsiisa. So inni fardicha kana to'atu histirii amma lafa kanarratti ta'uuf jiru bara sana jechuudha. Jaarraa tokkoffaa keessa ta'uuf jiru kan to'atu Waaqayyo akka ta'e agarsiisa. Directly immoo Ambaaqoon boqonnaa 3:3-8 irra immoo dubbiste sabni Waaqayyoo namoota fardeen yaabbatanitti fakkeeffamaniiru. Sabii Yihuudaa jechuudha. So waa lama ibsuu danda'a kun. Tokkoffaa Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, lammaffaa immoo saba Waaqayyoo waldaa kiristaanaa ibsuu danda'a. Sababni isaa iddoo kanarratti gahee taphachuuf kan jiru eenyudha? Kiristaanota, amantootadha.
gahee taphachaa kan jiru. Garuu wanta isaan taphatan duuba kan immoo kan jiru ka to'atu eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e agarsiisa jechuudha. Lolli hafuuraa jira. Lola hafuuraa kana keessatti immoo Waaqayyo mo'achuu qaba. Mo'achuudhaaf immoo dafee addunyaa kana wangeelaan waliin gahuu qaba kan jedhu kan of keessatti hammatedha jechuudha inni kun gabaabaan. Fayyaa ta'a. Egaa sirriidha lolli akka jiru kun waaqarratti jalqabe waan ta'eef beekamaadha lolli akka jiru. Maanni dhimma faayinaa ilmaan namootaa ilaalchisee seexanni waaqarratti edda lola kaasee booddee edda daddarbatamee lolli addunyaarra jira jechuudha. Lolli kun lola isaa amma qaamaan hirmaatamuu akkas wantoota mul'ata miti. Keessumaa faayinaa ilmaan namootaa mormuudhaa fi haala garaagaraa kan raawwatu dubbii waaqayyoo irratti ari'annaa rakkina lola guddaa gaggeessaa jira seexan. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lola kanarratti karaa waldaa kiristiyaanaa waldaan kiristiyaanaas qaama tokko jechuudha sana keessatti hirmaachaati kan jiru lola kana keessatti. Waldaan kiristiyaanaa diina seexanaati beekamaadha kun. Seexanaaf diina. Amma kana ta'etti immoo Kiristoosiin dhanna mataatee jirtutti lola kana keessa paartii tokko jechuudha. Kanaafuu waldaa kiristiyaanaa bakka bu'a sabas bakka bu'a inni haala kana ibsine rakkinaan qabu sanumatti fudhannee haa ta'u garuu farda kanan argee achi ilaaleen farda adii tokko arge amma paasteriin jalqaba irratti kaastaniitu keessumaa waldaa Efesoon keessatti yeroo jalqabaa bakka wangeelli kun biyya lafaa guutuu fudhate keessumaa guyyaa Phexros lallaba sana jalqabee kaase. Akkuma isin jettan gaafa inni kutee ka'ee wangeelli maanni first fruitiin mul'ate. First fruitiin maanni hangafni midhaanii mul'ate tokko warri du'anii du'aa ka'udha. Kun kan warra du'aniiti. Kan warra jiraniis akkasuma hangafni midhaanii mul'atedha jechuudha. Namni 3,000 wal faana cuubbuun mataansaa hangafa midhaaniiti. Kan warra du'anii hangafa midhaanii du'aa ka'anii. Kan warra jiranis hangafni midhaanii mul'ateera. Amma dhumarrattis kanuma baay'isee gooftaan keenya yeroo dhufus hangafni midhaanii gosa lama mul'ata. Kan simbool godhu jechuudha. Warri du'anii du'aa ka'an akkuma Qorontos Tasaloniqee keessatti kaa'u warri du'anii du'aa ka'anii gooftaa kee yeroo dhufu waalchee akkam namu beekamaadha. Isa kan mul'isu hangafni midhaanii mul'ateera yeroo mallattoon kun gooftaan keenya Yesuus du'aa ka'ee jechuudha. Kan warra jiranis akkasuma jiraatti warra jiran immoo gooftaa Yesuusiin akkasumatti kan mul'isus immoo lubbuun baay'ee jijjiiramee argame. Egaa lubbuu hedduu kana irratti gooftaa Yesuus Kiristoos karaa hafuura qulqulluu wangeelli kun biyya lafaa guutummaa oole. Turkiyaarraa guutuusaa argitanii Phaawulos fakee deddeebi'anii waldaa Efesooniin geddaranii waldaa Filadelfiyaa geddaranii waldaa Phergaamooniin geddaranii har'a garuu ilaala hin jiru har'a. Yeroo sana garuu farda adiidha. Deemee garuu gara diimaatti gara du'aatti dhufuun isaanii yeroo fuula duratti mallattoo kan laalaa deemnu jechuudha. Maali kun mirgi wangeela lallabuu bal'inaan ture jechuudha. Wangeela kana bakka hundaan ga'uun bal'inaan ture. Haa ta'u malee gara waldaa Efesoonitti yeroo deemnee ilaallu bara tokko kaanee yeroo ilaallu farda adiitti fakkaatteetti kan isheen jirtu. Farda adiitti fakkaattee kan inni ibsee fi qullaa'ummaadhaan hojjetu turan namoonni. Waldaan kiristiyaanaa jal'inni micciiramummaan xuraa'ummaan dhoksaan cubbuu waldaatti amma kana galee jiru. Akka kana wantoonni gaggadheen waan arginu turre. Nama hundumtuu wangeela lallabuutti kan inni xiyyeeffatu jechuudha. Egaa kanaaf farda adiin qullaa'ummaadha kan bakka bu'u miti. Adiin qullaa'ummaa waan bakka bu'uu fi farda adii kanatti bakka bu'e. Qullaa'ummaan ajiraatu malee waldaan sun rakkoo qabdi turte akkuma yeroo sagantaa keenya sagantaa 11 hojjennee dabarree yaadattoo ta'e sagantaa keessumas sagantaa sadaffaa irratti hojjennee waa'ee waldaa Efesooniin bal'inaan ilaallee turre. Farda adii tokkoon argee harkatti qabatee iddaa harkatti qabateeti kan inni jiru. Akkasumas gonfoon isin kennameefidha. Mee waa'ee iddaa kana kaasnee haasofna. Iddaa beenna durii yeroo ijoollummaa kootii taphadheera. Maashinii xiyyaa hojjennee simbirrooti rukunna iddaa goone gadhiistanii haqee wanna sana alaamtanii sirriitti gadhiifnaa wanticha rukutaa jechuudha. Iddaa akka sanatti nu badha akka wanni ittiin lolli lolamuu akka sanatti. Abbootiin duris kanuma fayyadamu. Mee waa'ee iddaa kana irratti kaasnee maaliif iddaa baatti inni farda irra taa'u kuni iddaa harkatti qabatee gonfoo tokkos isaaf hin kennamee jira. Gonfoos qaba
iddaas qaba. Mee kana irratti yaada. Baay'ee gaarii. Egaa farda sana akkuma jennee babal'ina wangeelaa kan bakka bu'udha qulqullinaan hojii wangeelaa akka labsamaa turedha kan agarsiisu. Garuu hojii sana booddeetu jira gooftaa keenya Yesuus jira jechuudha. Sababiin isaa wangeelli calluma jedhamee haasaa afaanii miti, tiyoorii miti. Wangeelli wanta dhiigaan dhufedha. Wanta gatiin itti kaffalamedha. Kan ammoo kan godhe ilma Waaqayyoo waaqa isa ta'e bara baraan jiraataa isa ta'etu foon uffatee dhufee nama ta'ee du'ee du'aa ka'ee mocha kana kenne. Harka diinaatii saba Waaqayyoo baase gatii cubbuu kaffalee balbala fayyinaa ilmaan namootaatiif bane. Kan amane hundumtu akka fayyuuf Waaqayyo balbala bane. Kan egaa wangeelli kuni wangeela dhugaadha waan ta'eef wangeela qulqulluudha waan ta'eef kan booddee jiru eeyyuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kan farda sanarra taa'ee mul'atu suni inni gonfoo baadhatu suni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka booddeessaa jiru agarsiisa jechuudha. Kanaafi garuu iddaan sun maal bakka bu'aa isa jetteefi maaltu jira sabni Waaqayyoo waldaan Efesoon wangeela mulallabdu kana lola guddaa. Lola hafuuraa hamaadha. Efesoon boqonnaa 12 boqonnaa 6 keessatti lakkoofsa 12 irraa jalqabee akkuma jiru lolli keenya lola fooniif dhiigaa miti jedhamni. Lola hammeenya hafuuraa qilleensa keessa balali'anii wajjiniin hafuura hammeenyaa qilleensa keessa balali'anii wajjiniin lollaadha. Lola hafuuraa hamaa keessa jiru. Har'allee kiristaanonni kan beekuu qabnu kanadha. Warri wangeela lallabanii kan beekuu qabanii kanadha. Seexanni humna isaa guutuutiin hin lola. Sabni Waaqayyoo akka hidhaasaa keessaa hin baane akka isaan wangeela dhageenya wangeela fayyinaa wangeela bilisummaa kana akka hin fudhanneef waan danda'in godha. Garuu lolli kuni lola gar tokkoon lolamu qofamni seexana qofamni kan lolu. Nummoo waldaan kiristaanaa immoo humna gooftaa Yesuusiin uffatte. Lola amantii lolti isheenis. Amantiitiin lola amantii lolaa jedhamni sagalee Waaqayyoo lola amantii lolti maal jechuudha? Qajeelummaa labsiti. Cubbuu hifatti fayyinni karaa Kiristoos Yesuus labsameera balballi fayyinaa banameera kottaa fayyaa itti lallabdi. Kana jechuun maal godhaa jirti? Daangaa seexanaa cabsitee dhiibaa jirti jechuudha. Daangaa seexanaa cabsitee dhiibaa jirti. Warra inni boojuuti baasaa jirti jechuudha waldaan kiristaanaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos humna isaatiin humna hafuura qulqulluutiin jechuudha. Kanaafuu lola agarsiisa. Xiyyaan sunis wanti sunis garuu akkasumas immoo inni farda adii sanarra taa'e gonfoo fudhatee jira hin jedhu akkuma sala dubbanne mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti yoo ilaalame isa dubbifachuun keenya gaariidha al tokko nuu dubbisne. Mul'ata 19 boqonnaa 19 lakkoofsa 11 Kana booddee ilaalee battiiwwan waaqaa banamee farda adii tokkos nan arge. Inni fardicharra taa'es maqaan isaa amanamaa dhugaas jedhama. Firdiitti lolattis qajeelummaadhaan in hojjeta. Iji isaa akka barbadaa ibiddaati. Mataan isaa waan akka gonfoo baay'eetu jira. Maqaa isaa irrattis caafamee jiru tokko qaba. Garuu isuma malee namni tokkollee hin beeku. Egaa maal argee farda akka adii tokko arge. Farda akka adii sanarra immoo inni taa'ee jiru eewwedhame amanamaa dhugaas jedhama jira. Dhugaas jedhama. Gooftaa keenya Yesuusiin bakka bu'a. Sanatoo firdiitti lolatti qajeelummaadhaanis in hojjeta. Inni iji isaa akka barbadaa ibiddaati. Mataan isaarras waan akka gonfootu kaa'amee jira jedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka bu'a jechuudha. Waldaa isaa kan geggeessaa jiru lallaba wangeela isaa kan geggeessaa jiru kana. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 keessatti 28 lakkoofsa 20 irratti gooftaan akka dubbatetti dhaqaa wangeela lallabaa saba hundumaatti erga jedhee booddee maqaa abbaa kan ilmaa kana hafuura qulqulluuttis cuuphaa immoo erga jedhee booddee ani immoo amma xumura lafaatti isinii wajjin taa'e. Lafa wangeelli dhaqe hundumaa Yesuus jira galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafa tajaajilli wangeelaa dhaqe hundumaatti Yesuustu jira. Kanaafi inni farda adii irra taa'e suni inni amanamaa jedhame suni inni dhugaa jedhame suni mul'ata boqonnaa tokko keessatti iji isaa akka barbadaa ibiddaa fakkaata inni jedhame kanaa wajjin wal bira qabne ilaala. Garuu iddoo sanatti wanta akka gonfoo baay'ee tokkoon kaa'ata jedha.
gonfoon iddoo sanatti dubbatame afaan macaafni qulqulluun ittiin barreeffame afaan Giriikiitiin diyaadinam jedha. Inni maal jechuudha? Gonfoo mootummaati. Gonfoo mootummaati. Addana garuu boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko irratti inni barreeffame garuu inni boqonnaa lama irratti inni gonfoon isaa mataarra akka jiru gonfoo tokkos isaaf hin kenname inni jedhu inni kun immoo jechi isaa kan biraa gonfoo kan biraa gonfoon isaa kun immoo Istefaanos jedha. Istefaanos jechuun immoo mo'icha. Namni tokko yeroo mo'ee jedhu lolee Roomoo badhaasa kennamuufidha gonfoo kennamuufidha malee warra mana mootummaatti dhalatanii qaama mootummaa warra ta'aniif warra kennamu miti kun inni kun warra mo'aniif warra kennamudha. Mo'icha akka agarsiisa jechuudha. Wangeelli kun akka bal'atu diinni hammam yoo loleyyuu lola guddaa keessatti wangeelli kun kan lallabamaa ture hammam yoo isaan loleyyuu dhaabuu hin dandeenye seetanii wangeelli sun bal'ataama ture jechuufi. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Barsiisaatillee. Asirratti wanti hin dabaluu barbaadu maalinni fardi sun adii ture paastanii sirriitti ibsaniiru. Gama biraatiin maal agarsiisaa bara jaarraa tokkoffaa sana keessa yookiis bara waldaa Efesoon sana keessaa akka ammaa kana wangeelli hin faalamne ture. Purity yookiin immoo qulqullummaa mataa sana illee qaba. Maanni wangeelli yeroo sana lallabu maal? Gooftaa Yesuus du'e du'aa ka'eera gara waaqaatti ol ba'eera. Isatti amanaa bartoonni kan barsiisan. Kana lallabuurraa homtuu nun dhowwadhaa turan miti Phexros fa'a. Maqaa kana waamna kana lallabuurraa homtuu nun dhowwu jedhanii gama biraati immoo akkuma jirutti qulqullummaatiin kan dhiyaatedha. Yeroo ammaa kana garuu wangeelli wanta baay'eedhaan faalameera. So gama biraatiin adiin sun maal agarsiisa? Tokkoffaa qulqullummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin agarsiisa. Qajeelummaa isaa agarsiisa. Gama biraan immoo wangeela hin faalamne kana. Isa qulqulluu Waaqayyo bira akka jirutti garboota isaatti kenname sanallee kan agarsiisudha jechuudha gama biraan. Akkuma paastariin faa jedhan immoo barri sun bara moo'ichaa ture. Wangeelli baay'ee moo'eera. Baay'ee saffisaan deemeera ittiin dhufna malee baay'ee kan namatti tolu injifannoo guddaan baratti argamedha. Sababii du'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin namoonni baay'ee mootummaa Waaqayyootti bara itti dabalaman turan kana kan agarsiisudha jechuudha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Silas amma akkuma amma paastariin kaasanii gonfoo kenname kan jedhu kuni gaarraatti xiyyaadha kan hiddaa jedhee mul'isa. Ittaanee immoo gonfoo jedhee mul'isa. Jagna lolaa tokko lola lo'elee moo'ee yeroo galu gonfoodha kan kennamuuf. Innumtuu of kennaadha. Antiniin isaa mul'isa. Iddaa jedhee lola keessa turedha jechuudha. Lola kana edda xumure immoo moo'icha kan jiru. Amma waldaa Efesooniin kan moo'ee uffata adii hin uffataa umarratti edda dubbatee jechuudha. Garummoo rakkoo qabda. Fakkeenyaaf jaalala kee durii maal gooteetta? Dhiirteetta. Wangeelli bal'inaan lallabamaa jira. Garuu seexanni hojii jalqabuu yaadee ture. Waldaa Efesoon keessatti bara jaarraa sana keessatti baay'ee hojii babal'aa hojjetachuudhaaf yaalee ture. Waldaa kiristiyaanaa xuraa'ummaatti fiduudhaaf irraa jala gara dhoksaa cubbuu gara waldaa kiristiyaanaatti galchuudhaaf wangeelli kun akka inni faalamuuf akka inni toora gadhiisuuf waan baay'ee hojjetee ture. Hin danda'amneef haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus giddugaleessa mataa waldaa kiristiyaanaatti beekamaadha jechuudha. Akka Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 irraa dubbisnutti mataa waldaa kiristiyaanaa kamiyyuu mataan fardarra taa'ee jiru kun fardi kun waldaa kiristiyaanaa ta'eyyuu mataa waldaa kiristiyaanaaf giddugaleessi waldaa kiristiyaanaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ishee wangeela sirrii lallabdu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos giddugaleessa lallabbii wangeelaa wangeela bara baraa erga ta'eeti eenyullee isa mo'uu hin danda'u. Namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabatee lolatti gale lola furaatti gale hin mo'a malee hin mo'amu. Gonfoo kana hin fudhata jechuudha. Gonfoon kun gonfoo moo'ichaa kan isaaf kenname kuni akkuma isin amma kaastan yaaduma keessan coonfuudhaaf kanan kaasaa jiru mallattoo inni tokkoffaan kuni yeroo wangeelli guutuu addunyaa keessumaa ardii shanan irratti jechuudha keessumaa ardii arfan irratti ardii shan yeroo sana hin argamne Ameerikaan kaabaaf kibbaa yeroo sana hin jirtu ganaa itti dhufna yeroo Ameerikaan kaabaaf kibbaa namoonni muraasni yoo keessa jiraatan iyyuu badaa addunyaa irratti beekamaa waan hin turree fi
ardii Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaa dabalatee bal'inaan Awustiraaliyaa dabalatee wangeelli kun bal'inaan lallabamaa ture. Namoonnis hoo jedhanii ka'aniif fudhataniiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa dhuunfaa isaanii godhataniiru. Akkuma Gooftaa Yesuus waadaa galeessi namoonni qullaa'ummaan garaa qulqulluu wangeela lallabanii namoota kana fudhachiisaniiru. Bakka hundumaatti wangeelli kun maxxane maraarraa gara afaan Giriikiin sila jettan sana barraa'ee harka nama hundumaa gale. Harka nama hunduma wangeelli lagalee jechuudha. So kuni qullaa'ummaadhaan yommuu wangeelli akka kanatti lallabamu lubbuu hundumaa bira dhugaan kun ga'e jechuudha. Amma garuu guulana mallattoo sadaffaa, lammaffaa, arfaffaa kan irratti fardi kun qalame halluu yeroo inni jiratu argina. Akkas jechuun wangeelli kun yommuu inni toora gadhiisaa deemu, haxxummaan, xuraa'ummaan yeroo bal'achaa deemu argina. Haa ta'u malee seexanni kanaaf boqonnaa arganne. Boqonnaa arganne wangeela kana bal'eessuudhaaf yaalinni hin godhin jiru. Kanaaf tokko karaa jaalalaa namoonni akka dhaban jaalala dhabuudhaan walirratti ka'uudhaan rakkoon akka dhufu ati sanyii warra Giriikiiti ati immoo Yihudiidha ati immoo Hormaa jedhanii wal qoodu. Ndaa'u maal jechuu jalqaba waldaa kiristaaniyaatti. Anaan kan na cuuphe Paawuloosii. Anaan immoo kan na cuuphe Aphiloosii. Hamma jechuutti dhufuudhaaf yaalii godhe ture jechuudha. Waan gaarii fakkeesse. Garuu ati calliftee hin dhiisne. Hin dhiisne immoo. Haa ta'u garuu wangeelli kun akka kanatti bakka akka inni ga'u kan mul'isu. Ariyaannaan amma kanatti hin jiru ta'e illee even Yohaannisumti abbaa mul'ata kan caafe waldaa kana kee kan hin jiru. Jaarraa kana kee kan hin jiru jechuudha. Haa ta'u garuu Waaqayyo isaafis mo'icha kenne. Amma seenaa masaa olaalle seenaa Yohaannis mataa isaa olaalle ariyaannaa guddaadhaan lola guddaadhaan zayitii danfaa kee bu'e achii duudide achii fuudhanii Phaaximootti zayitii danfaa jechuun gabeettu gubaadha persentii 20 olii ittiinsa. Achii immoo fuudhanii faallaasaa immoo persentii 20 nageetii 20 olitti maraqanii geessan. Phaaximoo jechuudha duudii lallaa firiijitti geessan. Ammas hin duudhi. Indaa'an Waaqayyo bantii Waaqaa baneef. Haa ta'u garuu lolarra turanii jechuudha jarri. Yohaannis lolarra ture. Lola hafuuraa ajjeesuuf waa isaanii godhin jiru. Isaan kaanii ergamoonni baay'een as keessatti kan du'an. Yaaqoobbaa as keessatti kan du'an. Ergamoonni 12 baay'een isaanii as keessatti kan miidhaman. Haa ta'u garuu wangeela dhugummaa isaanii dhiiga isaaniitiin mirkaneessan jira. Jecha paasteriin jedhe tokko wangeelli dhiigaan barraa'e isaan jedhanii waan salphaamti jechuudha. Meegaa kanarratti mallattoo ja'affaa kanarratti yaada qabdan illee yoo jiraate bal'inaan mallattoo dhiifama. Mallattoo tokkoffaa kana keessatti inni hin mo'aa ammas mo'uudhaaf hin ba'ee jedha. Inni immoo ammas mo'uudhaaf ba'ee jedhee kaasa. Mee kanarratti yaada nuuf kennaati gara cuunfaatti finna. Baay'ee gaariidha. Paastariin silaa kaasanii seeraani. Inni mo'uudhaaf sin ba'ee kan jedhu kun injifannoo wangeelli argataa jiru kan agarsiisudha. Jalqaba wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mataa isaati. Akkamitti wangeela ta'a nu cubbuu hojjenne cubbuu jalaa nu baasuudhaaf hin du'e immoo du'aa ka'uunsaa sun mo'icha tokko. Mo'e. Ittaanis hin mo'a wangeelli kun bartoonni wangeela kana fuudhanii addunyaan qaqqabsiisan akkuma sileedhaan. Ani baay'ee kan na ajaa'ibu within single generation dhaloota tokko qofaa keessatti addunyaa yeroo sana turte. Akka kingdamiitti ka beekamtu mootummaa ijaarrattee ka beekamtu akka yeroo sanaatti impaayeroota turan keessatti wangeelli kun lallabamuu danda'a. Namoonni sun muraasa turan baay'ee bartoonni warri ergaa kana akka eejentiitti akka baattotaatti wangeela kana babal'isan namoota muraasa turan akka ammaa kana baay'een turan. Garuu maal godhan dhaloota tokko keessatti namoota muraasan gloobii kana qaqqabuu danda'e. Addunyaawwan ammayyaa yeroo sana hin argamne irraa kanaaf jechuudha akkuma isin jettan. Fakkeenyaaf yoo ilaalte maaltu ta'e Phexros jiwishota dabalatee naannoo sana kan jiran irratti lallabaa ta'e Phaawulos immoo ormootaaf hanga deemutti gara kam gara Giriikotaa gara Roomaanotaa hamma ga'utti impaayeroota gurguddoo yeroo sana turan hanga qaqqabutti wangeela hanga masaraa mootummaatti Agriiphaa fa'aa bira amma seenutti sagalee Waaqayyoo kana isa isin fayyisa isin ajjeeftan jecha injifannoo argate garuu isa du'aa ka'e jecha wangeela kana barsiisaa ture jechuudha. Afrikaa yeroo sana bara dukkanaa jedhamtu iyyuu wangeelli qaqqabe. Biyya dukkanaa jedhamtu iyyuu akkamitti yoo jette ispeeshaalii Simon Black nami jedhamu Simoon Gurraachicha nami jedhamu
gara gaanfa kaaba Afrikaa kana gara Liibiyaa kanatti wangeela fiduu danda'a. Ayyaaneffachuuf dhaqeetu Yesuus otoo fannifamuu argee daa'im komentaatoroonni kan jedhan fannoo gooftaa Yesuus illee gargaaree kan baate isa Simoon Gurraachicha akka deebisu. Inni gara wangeela gara Afrikaa kaabaallee akka fidu naannoo Liibiyaa kana jechuudha. Akka inni fide kan agarsiisu. Maatiyus fa'aa gara Itoophiyaa kan naannoo Eertiraa Kaaraan bakka jedhamu kana fa'aa akka isaan fidan. Muratteen Itoophiyaa sun illee Filiiphoos ergaa isa cuuphee booda gara Itoophiyaa illee hanga dhufutti oduun gaarii kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa akka ta'e amma agarsiisutti addunyaa kana keessa lallabame jechuudha. Miidilistii dabalatee, Roomaanota dabalatee, Giriikota dabalatee, Afrikaa dabalatee yeroo sana jiru kan jedhamu as a nation ijaaramaniiru kan jedhamu hunda qaqqabe jechuudha. Kun maal agarsiisa? Injifachuu wangeelaa agarsiisa. Achirratti immoo dhaabatu. Ammas mo'uudhaaf ba'eedha. Maal agarsiisa? Wangeelli kun hamma gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufutti akka inni lallabamuu danda'u. Sila jettaniittu chaalenjiin jira, ari'annaan jira, akka hin lallabamne wanti baruma waldaa Efesoon illee chaalenjii dhibee miti baay'ee kan mo'e. Garuu namoonni sun dhugaa baatota jalqabaa turan gooftaa Yesuusiin arganiiru baay'een isaanii waan argan kana lallabuudhaaf chaalenjiin isaanii dhorkine. Ija isaaniin arganii experience godhaniiru qabatamaatti. Kanaaf jabeetanii lallaban. Boodarra haga ta'e wangeelli dhorkamu especially bara ari'annaa keessa moo waggaa 1200 obiskiiroo yookiis immoo akka dhokfamullee haga ta'utti ga'us cabsatee immoo deebi'ee akka inni ka'e hamma dhumaatti akka inni mo'aa deemu kan agarsiisudha. Kanaaf kun injifannoo wangeelli biyya lafaa kana keessatti qabaachuuf jiru kan of keessatti hammatedha jechuudha. Fayyaa ta'e barsiisa. Dooktar Mee yaada almost jedhameera. Kun egaa kan inni agarsiisu cuunfuutii fi jaarraa jalqabaa keessa bartoonni gooftaa Yesuus gatiitti gaffalanii aarsaa guddaadhaan baay'een isaanii wangeeluma waan lallabaniif ajjeefamanii almost hundi isaanii malee kan dulloomanii du'an hin jiru. Yohaannis booddee kan dulloomee du'e qorumsa baay'ee keessa erga darbee booddee warri kaan garuu wangeeluma kana hin lallabna jedhanii lallabu. Lafa isaan dhaqanitti immoo wangeelli akka bidda saafaa qabata ture. Maaliif hafuurri qulqulluun isaanii wajjin hojjeta ture, irreen waaqayyoo isaanii wajjin hojjeta ture. Sagaleen wangeelaa kun immoo bilisa baasaa ta'uun isaan beekame. Baay'ee nama ajaa'iba. Fakkeenyaaf wangeela Galaatiyaa ulaaltanii dhiira jechuun hin jiru, dubartii jechuun hin jiru, garba jechuun hin jiru, birmaduu jechuun hin jiru. Hundumtuu karaa Kiristoos Yesuus tokko inni bilisa ba'e kunis waan haaraa ture. Dhiira jechuun hin jiru, dubartii jechuun hin jiru, garba jechuun hin jiru, bilisa jechuun hundumtuu tokko waan oduu gaarii jira. Lafa kan hundumaatti oduu gaarii jira. Inni yeroo isaan lallabanii hunduma caalamoo isaan lallabanii Kiristoos du'ee ture du'a ka'eera. Du'a ka'uu Kiristoos immoo ija keenyaan argine. Ragaa ijaati. Nuyi ragaa ijaati. Nama argeera yeroo tamittiin hin argine jechuun nutu arge. Utuu inni du'in wajjin turre du'uusaa ija keenyaan argine, du'a ka'uusaa ija keenyaan argine, amma immoo samitti utuu nu ilaallu ol ba'e deebi'een dhufa jedhee kanaafuu qophaa'aa deebi'ee dhufa. Hunduma keenya achitti isin geessanuu jedhe kanaaf qophaa samitti ol baana dhiyootti deebi'ee dhufa jedhanii humna guddaatiin labsaa turan. Hunduma caalamoo humna fuula qulqulluu jabina mallattoo adda addaatiin isaanii wajjin hojjeta ture. Wangeelli kun humna guddaatiin ba'e yeroo sana jechuudha. Addunyaa sheekkoodhe daa'ima irraase. Wangeelli namoota yeroo sana turaniyyuu maali kun naasuu addaatti naqe wanta haaraadha. Yoo ilaalte inni samii ture dhufee yommuu du'ee du'aa ka'u kan lallabuun imagine hammam ajaa'ibsiisaa ta'u akka inni malu. Innaa kanaaf addunyaa sheek kan godhan yeroo gabaabduu gidduutti. Paawuloos faasii amma akkuma isin kaastanii markabaan amma addunyaa irratti mootota addunyaa dhiyaatu murtiidhaaf amma dhiyaatutti dhiyaachaa turan. Addunyaa raaseera. Hundee moototaa raaseera. Modern transportation otoo hin jiraatin laala biyyoota kun hammamsaa walirraa fagaatan. Midilistii gara kaabaa Room. Ji'a lama markabaan deemee. Hanga kana wangeelli lallabuu danda'a. Effective illee turan waa qabeessa illee turan. Amma namni markabaan inni ji'a lama deemu karaa irratti egaa mana odaanni galaanatti naannoo garbaatti yaa'anii dhiyaatanii egaa simannaa gochaa itti goraa darbaa
Akka kana wangeela lallabuun hundeen isaa kan raafame dhuguma adiidha kun. Namoonnis guyyaa guyyaan itti dabalamu ture. Hojii ergamoota boqonnaa 4 2 kaastee yoo ilaalle 4 5 6 gaafa jettu hammi namoota amananillee dabalaa deemu 3,000 jalqaba 220 turani. Iddoo fudhatan xiqqoo turee hojjetanii maal ta'anii 3,000 Pheexroos dubbise. Ittaanee gara 6,700 dabalaa baay'inni namoota dabalaa ture. Injifachuu isaa agarsiisa. Efesoonii seenee mana warra waaqeffattoota ormaa gidduu dhaabbatee amma lalla'uutti. Amma waaqni keessan kunoo akkas jedhee achi dhaabbatee suuta jecha akkaataa dhiyaannaa gaa beeku sana burruun qulluun itti beeka waan ta'eef. Amma kana magaalaa Efesoon gudditti addunyaa irratti beekamtu keessatti dhaabbatanii akka itti lallabaa saba sana guutuu hawwatee gara Kiristoositti deebisuun hojiin hafuura qulqulluu dinqiidha. Kanaaf mallattoon tokkoffaa kun dhuguma adiidha. Humna qaba. Qajeelummaa qulqullootaa kan ammatu isaan qajeeltota ta'anii qajeelummaa maal lallaban bakka wangeela. Akkas ta'uu qaba ture wangeelli. Kamma haxxummaan keessa guute miti. Jal'inni keessa guute miti. Har'a olaalte wangeelli ganaa laalla. Egaa caaffanni wangeelaa kunis akkuma isaan lallabaa deeman kana harkaanis barreessanii haa ta'u. Baallee uumootiinis jedhu namoonni Yohaannis baalleedhaan barreesse qalamii cuubee jedhu. Isaan kun hundumtuu yeroo kana wangeela kana caafanii namaan gaa rabsaa piriinti pireesiinis jira jechuudha karaa biraa harka namaa yoo ta'u tradishinaal yoo ta'u malee manni maxxansaa jira jechuudha. Manni maxxansaa akkuma isaaniitiin akka har'a damnee baay'inoo ta'uu baatellee jechuudha. Aarsaa mamii kaffalan kana keessa kaffaltii qaban miindaa qaban. Har'a garuu miindaa qabna waan baay'eedhaan hojjenna akka isaaniitti wangeela lallabuudhaaf nama tulfaataa egaa waaqayyo nama gargaaru. Hafuurri qulqulluu yoo wajjin hojjete ni hojjenna. Hafuurri qulqulluun wajjin hojjetu taanaan homaa hojiin keenya illee bu'aa qaba. Waaqa kadhachuun nurra jira. Daawwattoonni keenya illee waldaan kiristiyaanaa wangeelli lallabamu kun hafuura qulqulluun lallabamuu danda'u ture jira. Yoo akkas ta'uudhaa baate bu'aan hin buusnu manatti miti. Yoo waaqayyo nu gargaaruudhaa baate. Kanaaf akka kanatti ture qullaa'ummaadhaan wangeela lallabanii haxxummaan waldaa kiristiyaanaa keessa hin galle mataa waldaa kiristiyaanaa dhugumatti Kiristoos ture har'asisuma haa ta'u inni mo'eeras hin mo'as bara baraan. Kanaaf isa kana qabannee akka adeemnuu fi waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru torbee egaa mallattoo lammaffaadhaan wal argina. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti dhufnee mari'anna jechuudha torbee. Ammasitti egaa waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Asumaan nagaadhaan manna daawwattoota keenyatti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa barumsa kanaan marii kanaan beekuma gurguddaa akkasiin argachaa jirtan tokko shakkii hin qabnu. Dhugaadha waaqayyo baroota keessa hojjechaa tureera. Mataa waldaa kiristiyaanaa Kiristoos. Mataan amantootaa bu'uurri amantootaa Kiristoos. Inni duuba keenya karaa hafuura qulqulluu hojii hojjetu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Kanaafuu mee akkamitti hojjechaa jirra hojii wangeelaa? Kan obboloonni aarsaatti kafalan, ergamoonni itti gorra'aman, magaazii mukaatiin itti muraman, dadhabbiif rakkinni kun hundumtuu aarsaan kun hundumtuu duuba kan isaanii deemnee ture obboloota. Eega akkas ta'e nu akkamitti hojjechaa jirra? Akkaataa nuti wangeela qabnee jirru maal fakkaata? Kana gaaffii hunduma keenyaaf dhiiseen darba. Egaa barri immoo dhumeera. Yeroon sokkeera. Yeroo akkasii kana keessatti seenaan waldaa jalqabaa sun inni farda adii mallattoo tokkoffaa sun bara dhumaa kanatti hojii hojjetamu akka sanatti iddootti deebi'uu qaba. Waaqayyo sana iddootti deebisuu barbaada. Haara'umsaan waldaa kiristiyaanaa iddootti deebisuu barbaada. Kanaafuu isa kana isinillee kadhannaan nu gargaara. Nullee isiniif kadhanna. Gaaffii yoo qabaattan foddaa televizyiinii keessan irra kan deddeebi'u lakkoofsa bilbilaatiin heloo nuun jechuu dandeessu. Akkasumallee ergaa gabaabaadhaan maqaa keessan bakka irraa gaaffii gaafattanii fi akkasumas gaaffii keessan sana barreessaatii ergaa gabaabaadhaan nu ergaa. Nummoo macaafni qulqulluun maal jedhaa kan jedhu namootuma asii waliin mari'achaa jiru kanaan isiniif deebifna. Nagaa faraarri waaqayyoo bakka isin jirtan malee isiniif haa baay'atu. Sagantaan kun miidhagee bareedee akkasin bira ga'uudhaaf fi ogeessa kaameeraa Xilahuun Shawwalammaati. Gulaalee bareechee isin bira ga'uudhaan sagantaan kun qooda kan fudhate Warquu Wandimmooti. Isaanillee waaqayyoo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Hunduma keessan waaqayyoo isin haa eebbisu. Torbee mallattoo lammaffaatii wal argina. Ammasitti nagaan nuuf tura.
teessicha duras uumamu lubbuu qaban arfaniif maanguddoota gidduu hoolaa waan qalame fakkaatee dhaabatu tokko nan arge. Hoolichi gaanfa torbaaf ija torba qaba ture. Isaan torban kun hafuurota Waaqayyoof hojjechuudhaaf guutuma biyya lafaatti ergamanidha. Hoolichi yeroo sanatti dhaqee harka mirga isa teessoo irra taa'ee jiru keessaa macaaficha fudhate. Yommuu inni macaaficha fudhates uumamni lubbuu qaban arfan maanguddoota 20 arfanis hoolicha duratti ni gombifaman. Adda addaan kiraaraaf qodaa ixaana itti aarsan isa warqii irraa hojjetame uf harkaa qabu. Ixaanni qodicha keessa guutee tures inni kadhannaa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniiti. Isaan faarfannaa haaraa yemmuu faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte. Waaqayyoo keenyaaf mootummaadhaaf luboota isaas akka ta'an isaan goote. Isaanis lafa irratti moo'uudhaaf jiru jedhan. Buusayota arfanii jaarsota jidduutti akka hoolaa qalamee taate mudhateetti waldoota dhugaatiif gara isaanii baaftee gara teessoo keetii namootaas boojite. Silaan martinuu azabakatame Yesus dhiiga keetiin hafe. Silaan martinuu azabakatame Yesus dhiiga keetiin hafe. Waaqa Israa'eli Shaddai, Waaqa Israa'eli Waaqummaa keetiin ati waamame argisiisame ati waaqeffatame. Waaqeffatame holicha Yihuudaan argisiisame siif sagada. Ulfinaan kumatamni martuu si faarfata ijjeetee fayyumsaa isa yaadata. Baadiin namaa himame kitaabni sun cufame ilmoon namaa martinuu abdii malee hin hafne. Dhiigni kennuuf ta'eera chaappaan suni kameera baatee ati nuuf kafalteen fayyumsa arganneerra. Haleluuyaa. Samuke natinga mane inakina walini badelu indifne tapan chufa mesunis maname argile lehumna ketini morana argane maliku ketif kamni same martu kanke hadubatu maliku ketif kamni sami martu ulfina kanke hadubatu. Waaqa Israa'eli Hoba Waaqa Israa'eli Waaqummaa keetiin ati waamame argisiisame ati waaqeffatame. Waaqeffatame holicha Yihuudaan argisiisame siif sagada. Ulfinaan kumataa
namni martuu si faarfata ijjiitii fayyumsaa isa yaadata. Kaadhiin namaa himame kitaabni sun cufame ilmoon namaa martinuu abdii malee hin hafne. Dhiqni kennuuf ta'eera chaappaan suni kameera ati nuuf kafalteen fayyumsa arganneerra haleluyaa. Argame kan dinaamoo yaatu kitaaba sambaduudhaaf aangoo kan qabaatu gosa lagaa addunyaa mara waliif fidee sababa dubbuutiif badugoo yuumbate. Sanuuf dhaabatu bakka keenya buutee araara kadhatu amma guyyaa irratti harka kee balleessee dhiiga barruu keetiin nu hundaaf faayistee ofii kee qalamtee sanyii faafaan maraaf fayyina gumaachitee. Wanta jennu dhabne. Utuu qabduu teessoo galataa qulqulluu dua sanuuf malu tuta danu gitu kulake dabate cumba masih waranu farara kadate ofike kalamte sanyi fafan maraf faina gumachite isilu bajete nuwara Nundune ola karani ogati gocha keetif wanta jennu dhabne. Cubama maluman jalate